Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota channel YouTube biar jaalala akkam jirtan daawwattoota keenya isiniin jecha akkasumatti guyyaa ayyaana muslimaa guyyaa iida ramadaanaa jechuudha. Iid mubaarak isiniin jenna. Uummanni addunyaa kanarra jirtan hundi baga ayyaana gaarii itti isiniin gahe isiniin jenna. Baga guyyaa gammachuutiin geessan baga soomannillee guyyaa agartee nagayaan inni nu bira deeme jechuudha. Guyyaa ramadaanaa jechuudha. Hayyagaa warri muslimaa hundinis baga ayyaana gammachuu guyyaa iid mubaarak iida soomanaa kana yookaan iidal fitrii kana itti isiniin gahe. Akkasumatti egaa guyyaan har'aa wanni nuti hojjennu zakaa baasuu, fitrii baasuu, miskiina gargaaruu, harka qalleeyyii gargaaruudha. Warroonni biyya ambaa keessa jirrus yaadaanillee taatu jechuudha. Amma hanga ganama yaaneetii nama dandeenyus waan qabnuun gargaarree amma mana dachaane egaa hayyagaa hundi keenya jirra kunoo baga jiraatan hundi Oromoo isiniin jechuun barbaada. Manni keenya kan biyya ambaa keessa jirus walquba qabaachuun barbaachisaadha. Oromoo teenya tan agartee dhiyoo tana biyya Yaman magaalaa sanaatirraa buqqaatee adanitti buqqaasan jechuudha. Kalee galgala bilbileetiifin ture. Kunoo adan naannawa duraan agartee isaan jiranirraa kaasanii gara baharaatti gadhiisanii jechuudha. Baharaa afaan geessanii achi naqan jechuudha. Uummata keenya sunis gaa warroonni daaspooraa dagachuu hin qabdan isin jenna. Warroonni agartee haannurraa dandeettii qabdan uummata sun akka hin daganne barbaachisaadha. Akkasumatti hayyoota keenya warroota mana hidhaa jiranis rabbiin agartee yakka tokko dhaba kan hidhaman jechuudha. Kan afaan micciiramanii agartee naftanyaan hidhe jechuudha. Rabbiin gaa nagayaan mana hidhaatti haa baasu jennee du'aa goonaa fi akkasumatti warroonni muslimaa kan addunyaa kanarra jirtan maraafuu iid mubaarak isiniin jenna. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Warroonni chaanala kiyyatti haaraa taatanis asumaan nu bira dhuftanii maatii keenya ta'uudhaan isin gaafanna. Warroonni maatii keenya taatanis guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Taankiyuu isiniin jenna. Akkasumatti gaafa waa nyaachuu jirra mee kottaa nyaadhaa qeerroo fi shamarranii fi dargaggeessinis hundi keessanuu kottaa iidan waliin godhaa isiniin jenna. Akkasumatti uummata keenya kan biyya ambaa keessa jiru hundaa'uu gammachuu fayyaa nagayaan hawwaa fi guddaa du'aa godhaa fi akkasumatti warroonni maatii keenya taatanis guddaa galatoomaa. Warroonni immoo maatii keenyaaf haaraa taatan asumaan dhuftanii sabiskiraayib laayikii sheer gochuudhaan nun dagatinaa isiniin jenna. Har'a guyyaa iidaa kana jechuudha. Guyyaa gammachuuti boo maal jenna gaa mee waa dhudhuguus ni barbaachisaa. Garaan beetaa edaa iyyaa jira waan akka naajee jira jechuudha. Garaan amma garaa kana waa kan nu jirra. Hayyagaa kabajatoota agartee YouTube yaar jaalalaa jechuudha. Amma tana booda amma ganamarraa sa'aatii meeqa jirra seeta? Amma ganamarraa sa'a 2 jirra. Illaa hanga sa'a 6 miskiina gargaaruudhaaf agartee warroota dadhabaa ta'an gargaaruuf yaana. Kanaafuu guddaa galatooma ulfaadhaa. Hanga walitti dachaanutti nagayaan nuuf turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna. Nuuf turaa, nuuf jiraadhaa. Nagaya. Bye.